Amma biyya galtee ree dhugumaan biyya galtee moo piraanki? Anu grana gabbe amma Saiduf indufa samuna kana amma ishiin hawaas jiraatti hin dhufannis shi barbaacha dhufuun isaa waan hin oolleef meemmoodhuma isaa walumaan ilaalla. Taanis diraama akkuma keessanitti taanis diraama natti fakkaachaa jira. Beekama wajjin isin baree. Jara keenya rafee ka'ee deebi'ee rafee amma immoo ka'ee ispoortii gochaan jira moo maayitti amma TikTokii keessa innaa seenu ijoolleen jechuudha gastii ayyuutti nam'aniitu viidiyoo isaa isinii fideerasanii waraabeera har'a naa qaratee waraabe kiyaan isinii gasho dhumarratti dhaggeeffattu aga dhumaa dhaggeeffadha ayyuun gastii banteetti ijoolleen keessa nam'aniiru ayyuu kana hin gorsu maanni sodaa hammi kun dura maan gorsine erga Sumayyaan biyya dhufte gorsi hammi kun maal jaarsa kee qabadhu seeraan qabadhu barumsa silaa dhiiste barumsa kee asii deebisanii piraankiin akkasii maayinni tokkummaa dhuftee dhiiska xabaqaa ma wayii fakkaatti xabaqaa ayyuu fakkaatti silaa waliin moon beekan Faaxumaa Arsiidha maqaan ishee ijoollee Arsii garuu jiraadhasin ibiddadha itti kaanan qabsoo onlaayinis taanaan qabsoo online qabsoo TikTokis taanaan okkeerraa kaastusin na hin gorsu seetanii nagaasiniif haa ta'u nagaasin gaafadheera garuu oduudhaaf akkamti nagaa eessaa waa walitti himna oduudhaaf ukkooma uumaa waliin dhageenyu bar gurri keenya oduu bichaa dhaggeeffata nagaasiniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii nagaa ku galata waaqaa ta'u nagaa sanuu baay'isee haa ulfaatu waaqayyo egaa hordoftoota keenya Sumayyaan kaleessaa biyya galeera jettee jirti erga isheen biyya galtee immoo ayyuun viidiyoo hin dalagne YouTube irratti durallee turtee erga viidiyoo dalagdee garuu TikTok irra hinuma jirti har'a kana immoo TikTok irra jirti jechuudha live TikTok irra jirti shamarran gastii irratti nam'aniiti jiru dubartoonni jechuudha dhiirri keessa seenne dubartoonni hin jiru hin gorsu gaaffii sin gaafatu jechuudha Sumayyaan dhuguma biyya galtee moo akkamii jedhanii yoo gaafatanii an hin beeku haga yoonaa hin beeku yoo isheen dhufteettite Saidoon hin dhufaadha maragaagacaan jechuudha yoo isheen dhufteettite dhuguma Sumayyaan biyya galteetti yoo ta'e wanti ittiin mirkaneeffatamu Saidoon hin dhufaadha Saidoon yoo Itoophiyaa dhufaan jira dhufee already dhuguma Sumayyaan biyya dhufteetti kana ala garuu an hin beeku jettee ani hin beeku sila akkamiin beekti ayyuu sila akkamitti beekuu dandeessi walitti himu miti walii haasa'u miti mari'atu miti kunoo YouTube dhumaanidha kan isaanii deebii walii deddeebisanii malee walitti hinaasa'an ma walitti hinaasa'anii kan reactive isheen sun ayyuun hin kadhatte argitanii dura kadhataa turte akka jaarsummaa isheen kun immoo Sumayyaan immoo muudii irratti qabattee reactionii gochaa turte muudii isatti qabatanii sagashash nama godhaysa nama kuffisanii mooraalii namaarra deemanii nama gadi xiqqeessan akkanatti Sumayyaan immoo akkanatti ayyuu irratti haasa'aa turte ayyuun immoo hin kadhachaa turte bakka ijoolleedhaa fi maaliidhaa fi Saidoon dhiphise waan akkasii akka jaarsummaatti ba'aa turte isheen kun immoo muudii irratti qabataa turte anyways game over ta'ee Sumayyaan gara biyyaa dhufteetti jette ofiishii jetteetti biyya galeera an jettee egaa Saidoon immoo dhugaa isaa Saidoo irraa dhageenya anyways dhugaa jiru Saidoo irraa dhageenya Saidoo waan inni jedhu amma hin dhufa jechuudha waa dubbachuun isaan oolu murtee tokko murteessuu isaan oolu erga biyyatti galteema maashaallaadha hin dhufa dhufee biyya isaa keessatti ishee arguu danda'a daa'ima isaas hin argaa jechuudha mee waan isaan haasa'an marii isaanii waluma faana ni caqasnaa jechuudha caqasa kanan jedha amma biyya galtee ree dhugumaan biyya galtee moo piraanki? Anu grana gabbe amma Saiduf indufa samuna kana amma ishiin hawaas jiraatti hin dhufannis shi barbaacha dhufuun isaa waan hin oolleef meemmoodhuma isaa walumaan ilaalla. Taanis diraama akkuma keessanitti taanis diraama natti fakkaachaa jira. Beekama sarratanyaadha shamarran keenya. Ati biyya keessa jirta? Ati inda'u akka manni baane du'aa qabdaayyuu. Biyya namaa kanatti yoo ol fuudhan amma maaliif ol fuudhan sarratanyaadha? Dhuguma siin jedha bar. Akkanarra kan biyya namaa jiru. Sigalee kanaafuu ati
erga rabbiin siif godhe yoo rabbi biyya sii deebise biyya sii haa deebisu. Rabbi biyya sii haa deebisu dhugaa. Saniifuyyuu isii irraallee bu'i. Maqaa isiituun kaasin bakka. Waan isiituun kaasin tuffadhu galitti waan fedhe siin haasofte. Ana kana sidhaa madda akka obboleetti. Tole Faaxumaa Uffattu siin jedhan akka mataa kiyyaatti obboleeyyan kee warra keessa jirtan haasaa kee kanarra yoo mufattan dhiifama. Maaliif bultii keessa seenanii bahuun kabbaadheedhaan ulfaata. Saniifuu bultii kee jabeeffadhu. Jabduu ta'ii atis jabduudha dhugaa dubbatuu fi gaafa piraan keessus akkasii piraan keessas godha nama hedduutu iyyuu gadde dhugaa dubbatuuf nama hedduu gadde ati qareef barumsas barataa jiru barumsa keetti saddaan kutuu dandeetta. Bakki barumsa ati jirtu sun wallaahi dhugaa dubbatuuf sa'a kanas sila sa'a namni martuu si jabeessee barumsa sana irratti bakka guddoo akka geettuuf si bira dhaabbatu malee sa'atii piraan kee akkasii isaan sirratti dalaganii barumsa kee si kuchisiisanii miti. Haya kutteemi barumsa kee erga addaan kutte bakka bultii kee jabeeffadhu. Haasaya namaatiif bakkeen kenneen. Si galee atamma jaartii namaatii. Si galee kanas yoo kara waan fedhe taatu afaan tokko dubbannaa sima gorfannaa yooma si gorfanne gaariidha. Bakka waan isii lafa kaayiti waan fedhe haasuutu waan isirraa hir'asan hin jiru. Fakkeenyaaf osoo namni waa sirraa qabuusu ta'e osoo namni akkasii abaaruuti yoo kana bakka kana hin geettu. Garuu abaariin du'aa isiif taate. Kanaafuu akkasiin jedha obboleeyyan kee warra keessaa kanarra yoo nama uffattan dhiifama jiru gaafa kaanii akka shari'aatitti booda gattiillee daa'ima akkasuma inni kaayidanii dhiisan namni nama jaalatumallee hifarsu nama bakka argee bakka ajaa'ibu namni sarara barbaadu jiru sii galee kanaafuu yoo jabaadhu siin jedha wahee isii ammoo dhiifama wajjin garuu sitti tolu maqaan maaliif abbaa manaa keetiif illee gaarii miti waan isiisan dubbachuu dhinnummaa naa dubbatoo barbaade. Yan jedhee bar'anii wanti Sayidoon jaalatu wanti Sayidoon isa gammachiisu na jaaladhaa fi wanta inni jibbumoo nan jibbaaf ani Sayid jaaladhe maatii isaa jibbuu hin danda'u ijoollee isaa jibbuu hin danda'u adda duree immoo Sumayyaa jibbuu hin danda'u. Ijoolleen baa jibbiti. Ijoollee jibbuu hin danda'u. Sumayyaallee immoo jibbuu hin danda'u. Garuu anaaf Sumayyaa wanti walitti nu fiduu kan dadhabe maal akka ta'e beektaa? Sumayyaan yaa bakka ishiin deebii ayyummaaf deebiin deebistuufi Sumayyaadhaafi. Sumayyaan akkasitti yuutuubarra baatee hogguu ayyuu arrabsitu ayyummaaf callistii jedhu uummanni. Ani immoo maaliifan deebii deebisaaf? Hoo isheen akkas taate namni xiqqoo namni tokkorraa tokko wayyuu qaba bar. Lamaan yoo akkas taane Sayidoon gidduu kanatti hin miidhama. Waan hin taaneef uumama. Kanaaf namni tokko nama tokko tasgabbeessee rabbumti guyyaa tokko wanta kana nu lamaan gidduu ta'ee haasofnee teenyee inni kana kan jedhuudhaan yaada kan qabu akka kootitti. Malee ani ishii jibballee hin qaban nan kabajaan sirriitti hin kabaja adda dureedha. Sayidoonis ana caala ishiidhaaf giddeetaas akkas ta'uu qaba maaliif kan ijoollummaa isaati. Isheen iddoo ishee eenyullee fudhachuu hin danda'u anis ishee ta'uu hin danda'u isheenis ana ta'uu hin dandeechu. Nu hundi qooda biraa qabna. Kanan jedha. Amma biyya galteeree dhugumaan biyya galte moo piraankii? Anu giraan agabbee amma Sayiduuf hin dhufa samuuna kana amma ishiin hawaas jiraatti hin dhufa innis ishii barbaacha dhufuun isaa waan hin oolleef meemmoo dhuma isaa walumaan ilaalla. Taanis diraama akkuma keessanitti taanis diraama natti fakkaachaa jira. Beekama wajjin